الشمع هركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا فتياشو قبي سجنتا تربان كيسا وياتكو إسنف قبي سلاف مرتي درسي ummata keenya biraan ga'uudhaaf ijoollee teenya tan shamarraniitii fi tan dargaggeessaa hundi keessanuu akka na hordoftan abdiin qaba. Sirba jaalatamaa fi kabajamaa Farahaan Baddeessaadha kan baay'ee namatti tolu qabadhee hamma sagantaa biraatiin walitti deebinu sirba Farahaan Baddeessaa kan akkana jiru kana naaf caqasa. Gaarra teessan duraa yommuu deddeebi'u har'a teessan duraa Ogunda deebi'a ijumaan si argu yoomin darraaba siinin deemadhaamu maanguddoon ergadha yaada keenaa himi siinin maarii hadha ijumaan si garraa yoomin darraaba. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya sirba Farahaan Baddeessaa kanas waamalee isiniin affeerree qophii tiyyaa tan jaalalaa waan irraa hubattan qabdanii hanga kana isiniif qabadhee isiniif dhufa obsaan na hordofaa isiniin ja'a. Har'a teessan duraa ogunda deebi'a ijumaan si argu yoomin darraaba siinin deemadhaamu maanguddoon ergadha yaada keenaa himi siinin maarii hadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warreen Fatiyaa Shawuu jalatti argamtan hundi keessanuu walaloon kunis karaa Fatiyaa Shawuun waan nu dhufteef walaloo takka akka isin ittiin bohaartan abdiin qaba. Abdiidhaan caqasaa ijoolleen keenya dargaggeessaa fi shamarran hundi akka ittiin bashannantan abdiin qaba. Jaalalli sanyiidha facaafadhu, jaalalli biqiltuudha guddifadhu, jaalalli abjuudha hiikkadhu, jaalalli seenaadha yaaddadhu, jaalalli qixxeedha himadhu, jaalalli booruudha taliilfadhu, jaalalli kannaadha fudhadhu, jaalalli qabsoodha hinjifadhu, jaalalli manaa ijaarradhu, jaalalli dhugaadha amanadhu, jaalalli qabeenyaa qusadhu, jaalala ittiin dhiyaadhu ittiin gammadi, jaalalli gammachuu jiruu keetiiti, jaalalli furtuu jireenya waan hundaati. Jaalala jechuun dursa jireenya keetiiti. Yoon jaalalti hin jiraanne hedduu namatti ulfaata. Namoota keenya hunda wanni jaalalaa kun hedduu gargar baasee jira. Kan shamarraniitii fi kan dargaggeessaatillee jaalala osoo jaalalaa walitti hin dhiyaanne akkanuma walitti seenanii hedduu namatti ulfaata. Akkasuma warreen murtii jaaratee fi kan wal jaalatullee jaalalli hedduu barbaachisaadha. Waan jaalalaa anillee hin beeku xiqqoo keessa isiidhaaf waan isiniin ittiin bohaarsu jedheetumaan isiniif dhufee kanaafuu narallee ilaalinaadha. Akkuma abbootiin keenya duraanuuf makmaa kan sanitti bultii wasaasaadha kan lamaaniin malee hin toltudha. Jaalallinis akkasumatti kan lamaaniin tolti. Namoonni tokko kan inni jaalatu kan isin hin jaalanne hedduu miidhamaa jira. Akkasuma dubartiin takkas dargaggeessa tokko hedduu kan jaalattu inni kan beekneef jira. Wantoonni akkasii sun baay'ee nu miidhaa jira. Akkasumatti anis namoota san keessaa tokko ta'uu danda'a. Kanaafuu narra ilaalinaadha. Hamma sagantaa dhumaatiin walitti deebinu hordoftoonni Fatiyaa Shawuu YouTube kanas waan jimtu san akkanatti tuqaa garuu maali hin beekne gaa'ee waan jimtu san tuqaa akkanatti maali sin godhu yoo tuqxanis rakkoo hin qabu. Uummanni Habashaadha kanaan wal gargaara. Garuu ijoolleen teenya yeroo baay'ee wal tuffachuun haa dhaabbatu waliif guddisaa kunillee rakkoo hin qabu. Oromoo guddisuudha. Oromoon akka sadarkaa tokko irratti argamtu feena malee akka namaa gadi yookiin ijoollee Habashaadhaa ilaalaa Somaalee ilaalaa. Kanaafuu wal guddisnee wal warra dhaabbachuu qabna. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu isiniin jaaladha, isiniin kabaja, nagayaan naaf jiraadhaan isiniin jaa.
sirba tokko kennumaa kennan isin afeeruun qabaa obboleeyyan kiyyaa. Ani isin jaalladha lubbuun kiyya caalaa kottuu na dhiyaadhu hin taa'in halaala hin taa'in halaala. Hayyee hordoftoota kiyya hundi keessanuu sirba kanaan ittiin bohaaraa hanga sagantaa biraatiin sirba kanaan hamma sagantaa biraatiin walitti deebinu sirba kanaa ittiin bohaaraan isiniin ja'a. Sodaate malee jidara miidhame dhugaatti. Yaa gooftaa jaalala uumtee jaalala teenya moofessini wal dhabantaanu na jaallentu wal jaalanneerra dhugumaani. Na dura yaadda winjaala koo naasi walii fume rabbiin lameen isaan inni gadhaabe buqqisuun kan ta'uu namni. Saadiyee jaalalaan nama raachitee maalumaan na kuyite akkana na goote. Saadiyee jaalalaan nama raachitee maalumaan na kuyite akkana na goote.